Anu bu ya jira. Abi kutera nadisa. Asin adun ganna guba. Asin milik ya duwad. Oma jirenya biya lafa kana daddabe. Abi kuteran. Nebra dema. Nerra soka fino ba. Lewato. Iddan wallaka angutti wal fido. Kosanyi nimbe ko kana ilalti saada. Komo mudan kamne jalalaf nagani anasati madda igni wal kokode wal simachudido iddan wallaka angutti wal fido kosanyi nimbe kokana ilalti saada Inbu ani biya lafa kana rajat abi kuter Malu kota nu masingger. Bakana namu mana jibisi sana radema. Naradema namu mana jibisi. Asin adun ganna guba. Asin milik ya duwad. Oma jirenya biya lafa kana daddabe. Abi kuteran. Nebra dema. Nerra soka fino ba. Lewato kujira. Malu bu ya jira. Abi kuteran nadisa. Namu mana jibisi abi kuteran radema. Obbolessa kokotto nu masingger. Nama jana. Anu masingger buiton sitimna. Dira buiton inargita. Humbu. Argera wan undumau. Mosin sinjirtu. Warri amanta wal kokoden. Amanta wal kokodu jira. Jira wa karanu kenna amanta. Beekotu. Jirenya biya lafa kana overa jira der naga. Kota nu masing. Ila obbolessa ko. Rakkina ke argeera. Waan si rakkise anas na rakkisaa ture. Garummoo tarkaanfii akkanaa fudhachuutiin qabu. Akkuma ati jette kutaadhaan wal qooduun baay'ateera. Isaaf immoo fala kan ta'u waldaan duuka buutaa kan aanaa keenya keessatti hundeeffame gaafa guyyaa 18 hundeeffama isaa afaan isaatiin afaan sabni isaa dhaga'uun hin barsiisa. Kanaaf atis irratti argamtee waan si dhiphisu kana hunda barachuutii dandeessa. Anumas siin jedha lubbuu kee dabarsite. Waaqayyoon jaalatu. Kottu bu'i. Iguma etta. Dhugaadha. Waldeenyi kun hundeeffamni isaa guyyaa waggaa sadaffaa isa irra ga'ee. Of lubbuu koo baasuudha keessana. Guyyaa hundeeffama waldaa kana argu malee hin du'u. Gorsa obboleessa kiyyaa dhaga'ee. Kanaaf kottu bu'i. Kottu eeyyee kottu bui. Kottu hundeeffamni waldaa kana waggaa sadaffaa isaati. Ani meerreen dhageerree waggaa kana hunda keessatti. Kottu bui. Inoo afaan dhageessuun si tajaajilaatii jira. Ati immoo hin hubanne kottu achitti waa baay'ee baratu. Osoo obbolaawwan kiyya akkanatti naaf jiran ani lubbuu kiyya baasuudha kee. Yaa Waaqayyooti baganaaf jira. Yaa Waaqayyooti galanni jira. Mee bu'i obboleessa keenya bu'i achumarraan koota. Ushoo yaa Waaqayyo galanni si. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko amiin. Baga geessan jecha hundeeffama waldaa duuka buutaa wiirtuu kuyyuu waggaa sadaffaa baga ittiin siin ga'e baga ittiin nun ga'e. Haala bareedaan simsimatee kottaa waliin hundeeffama keenya yaa kabajnu waliin sagalee Waaqayyoo haa barannu nuun. Maarree gaafa guyyaa 18 ji'a 12ffaa keessaa bara 2017. Iddoon isaatis galma mana sanbataa baay'ifaa iddoo qulqulleetti Lidataa Maaranii. Maarree yeroon isaatis si'aati jaarraa eegalee kan sagantaan keenya itti eegaluudha. Sagantaan keenyas iddoo abboonnii fi keessummoonni garagaraa argamutti kan geggeeffamudha. Oduu gammachiisaa waldaan duuka buutaa wiirtuu aanaa kuyyuu egaa guyyaa kana qophii addaa nuuf qabatee jira. Maarree Meelaal Istiidiyoo meeshaa kiyya hunda wajjinuu guyyaa tana suuraadhaan viidiyoodhaan bakka wal argaa keenya kabaja hundeeffama waldaa duuka buutaa wiirtuu aanaa kuyyuu sana irratti koottaa achirratti wal arginu siin jedha. Keessummoonni warri dhiyootes warri fagootes wal argina wal argaan keenya hundeeffama waldaa duuka buutaa wiirtuu kuyyuutti haa ta'u. Galatooma. Oduu gammachiisaa waldaan duuka buutaa wiirtuu kuyyuu hundeeffama isaa waggaa sadaffaa mana amantaa baay'ifaa magaalaa Gabra Gurraachatti waan adda ta'e waan kabajatuuf Meelaal Istiidiyoon guyyaa kana hojjettoonni isaa guutuun meeshaaleen kaameraa fi hundumtiyyuu bakka argametti viidiyoodhaaf suuraadhaan hawaasii wajjin turruuf isinis guyyaa kana
hordoftoonni fi jaalattoonni Meelaal Istiidiyoo akka irratti argamtan kabajaan isin affeerree jira. Maarree anis waldaanis anaadha. Kanaafuyyuu hundumti keessanuyyuu tajaajila cinatti faarfannaa yoo barbaadan viidiyoowwan barbaadan kamiyyuu nu bilbiluu dandeessu, nu dubbisuu dandeessu. Fuulli feesbuukii keenyaa Meelaal Istiidiyoo, fuulli tiiktookii keenyaa Meelaal Istiidiyoo, yuutuubii keenyas Meelaal Tuubee kan ta'e sagantaawwan adda addaa mana kiristaanattis ta'e waltajjiiwwan adda addaatti irratti waraabne kamiyyuu seentanii akka hordoftan miseensa akka taatan akka nu jajjabeessitan miidhagina kamiifiyyuu kaameraa keenyan isin miidhaskina isin faana jirraa isin nu bilbiluu qofaadha. Hunduma caalayyuu garuu gaafa hundeeffamaa kana walga'an keenya garba gurraacha mana amantaa baay'ifaa akka ta'u kabajaan irra deebi'ee isin affeeraa ulfaadhaa. Nasaati maddaa dhiigni wal qoqqoodee wal simachuu diduu iddaan wal lakkaa'ee hanguutti wal fiduu qoosanyiin hin beeku.